Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota Jirraa Miidiyaa Neetwork biyya keessaa fi biyya alaa teessanii kan daawwachaa jirtan nageenyi keenya ka jaalalaa isin dhaqqabu jechaa kun qophii ayyaba aartiiti. Qophii ayyaba aartii torbaanitti yeroo tokko namoota ogummaa garaagaraatiin hawaasa tajaajilaa turan qabatee kan isinii dhiyaatu yoo ta'u qophicha qopheessuudhaan kan isinii dhiyeessu ani Lammii Abrahaam. Egaan irra qophii ayyaba aartii keessummaa addaa namoota ogummaa fi muuxannoo yeroo dheeraa qabu tokko qabatee dhiyaatee jira. Hamba dhuma qophii kanaatti akka nu faana turtan afeerraa keenya. Duraan dursa yaamicha keenya kabajanii yeroo keessanirraa aarsaa gootanii baga nagaan dhuftan isin jechuu barbaanna. Isinillee baga nagaan dhuftan galatoomaa. Mee aartistii Mulugeetaan nama yeroo dheeraa ogummaa aartiitiin hojjechaa ture quban qaba dhageen jira. Mee osoo gara gaafii keenyatti hin seenne duratti aartii jechuun maal jechuudha? Mee aartii jechuun maanuu jechi aartii jedhu maali? Egaa akkanaaf galetti aartii jechuun aarsaa kafaluudha. Aartii kana bobaatee gubattee nama biraatii ifuudha. Karaadha. Wabiidha. Waa hunda aartii. Aartii jechuun akkasitti naaf gadi anaaf akkanaaf galetti hiikaa biraa qabaachuu danda'ameefi akkasi. Mulugeetaan aartii kana gara aartii tokkoon dhufu egaa waa hedduu nama otoo hin beekin aartiin si faana uumamti yookaan si keessatti uumamti. Waan sanatu gara kana na fidee aartiin tun immoo baay'ee ulfaatti. Yoo baatan hin ulfaatti. Yoo yaabbattellee siin deemti. Aartii waa hedduu akkuma siin jedhe waa baay'ee qabdi. Obsa nama barbaachifti. Yeroo ati deemtu si faana deemti. Yoo raftu si faana rafti. Yoo aartiidhaaf jiraatta ta'e. Yoo aartiidhaan jiraatta ta'e immoo garuu xiqqoo ibsuun na dhiba. Wantoota akkasii qabdi aartiin. Kanaafuu aartii yeroo hunda nama keessatti dhalachuu dandeessi. Aartiin guyyaa keessaa illee argachuu danda'anii. Guddifachuu danda'anii jechuudha. Mee akkan odeeffadhetti hangan quba qabutti aartistii Mulugeetaa Nagaasaa yeroo waggoota dheeraadhaaf afaan Amaaraatiin diraamaa akka dalagaa turtan qubaan qaba. Yeroo sanitti afaan Oromootiin diraamaa hojjechuu wanti isin dhoowwe maaltu jira? Galatoom. Afaan Amaaraatiin bara 1998 eegaleeti kan hojjechuu eegalee. Sana dura garuu nan barreessa walaloo waan adda addaa kan akkasii. Aartuma tana karaa ishii dhabee karaa seenu kan akkatti dhufu dhabee rakkachaan ture sana dura. Na keessa jirti garuu akkuma siin jedhe 98 gara aartiitti dhufee gaafa dhufu immoo fiilmii Yaawuroo Irgoochii jedhamu tokko afaan Amaariffaatiin fiilmii sana irratti hirmaadhee isa booda waa iddoo hedduutti hirmaadhee jira. Waa baay'ee fiilmoota adda addaa diraamaa akkasuma beeksisa waan yaalee jira. Oromoo afaan Oromootiin hojjechuudhaaf Oromoo ta'ee wanti na daangesse hin jiru ture. Garuu immoo jiras. Maaliif tokkoffaa namootuma argattee namoota aartii waliin hojjechuudhaaf hirmaachuudhaaf yooma dhaqxee hanga kanatti karaan banaa miti. Keessaa waan argadhee yeroon itti si'aye tokkotti boolla isaa daadhii naa guutuu yookaan umurii isaa Jannatattaa bashannantu jedha Qananiitu abbaa lataa yookaan Admaasuu Biraanuu argadheen ture. Gaafa sana bara 99 akka naannoo sanadha. Waliin isaa wajjin hojjechuu dhiisuu kootti baay'ee wanti keessaan bahu. Yeroo sanatti namarraa dinqisiifadhu nama immoo bakka ergaa namaaf aartiidhaaf jiraate kan jiru akka kootti. Nama sana waliin gaafa haasofnee jennu akka carraa ta'ee haalli tokko tokko sin jenne waliin hojjenne dhumarratti siyaa wanti jechuu hin dandeenye. Sana booda inni barbaada. Yeroo sadiitti abbaa lataa afaanis afaan Amaaraatiin hojjetaa ture. Afaan Amaaraatiin hojjetu Oromoffaanis hojjetu isaan yeroo sana. Innaa mana agar fikir teatira hojjetaa turan isaan akka sanatti. Egaa gara sanatti dhufuudhaaf aartii hojjechuudhaaf nama bira dhaqxe wanta hin beeku hin sassatu namoonni. Aartiin garuu hin dhumtu. Waraabamteen dhumtu. Aartumarraa qaanfatamoo kootu si agarsiifna hojjetu siin hin jedhani.
Amma reeffama mootummaanis xiyyeeffannootti kenne ispeeshaalii karaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin baay'ee jajjabina guddaa jiran jedha akka kootti. Yeroo ammaa kana keessa ijoollee leenjisuu hin bobbaasu hojjetaa jiru. Naannolee irraalee godinaalee deemanii akka leenjisan odeeffannoon qaba argee jiras. Innaa karaa saniin yeroo sanatti garuu kun hin turre. Tokkoffaa namni Oromoo afaan Oromoo yeroo intineettu aartii ittiin hojjechuuf miti. Sirbarraan akkanaa fi alatti baay'ee intineedha. Galiis waan argattu sitti hin fakkaatu. Namni erga hojjedhee galii argachuu qabeedha. Anillee wanni sun keessa hin jiru akka carraa ta'e artuma kan hojjechuuti. Namni waliin hojjettu si dhiba. Namni karaa sitti agarsiisu si dhiba. Sanirraa kan ka'e kana hojjechuu hin dandeenye yeroo sanatti. Yeroo sanatti akka ammaa kanatti haalli mijataa miti. Dhiibbuma aartii, humnuma aartiitu fidee aartiitti isin galchee. Yeroo sanitti diraamaalee hojjechaa turtanii, taatoo taatanii hojjechaa turtanii. Afaan Amaaraa malee gara afaan Oromootiin diraamaaleen hojjetamu hin jiru ture yeroo sanitti. Akka jiru booddee irratti nan argaa. Yeroo sana baay'inaanis immoo gara Adaamaati kan ta'e. Finfinnee keessa akka jiran quba hin qabu garuu jiraachuu ta'uu danda'a hin beeku. Ati akkuma dhufteen isaanumaa si argate. Ani akkuma dhufee akka carraa ta'e garuma Amaariffaan seenee achumaan gaafa seenu immoo beektaa achittis gaafa baay'ee jira dhiibbaa hedduutu jira. Waati xiqqoo keessa seenta beektaa ishii yooman galmaan gaari akka carraa ta'ee carra qabeessaan ta'u jechuudha. Areeda koo kanatu baay'ata beektaa. Sanaaf kan jiru dafanii jechuu qabanii isarraa እንደውም yeroo tokko waan agunname ሙሉጌታ አማርኛ እኮ አልችልም ምናምን እንጂ ነው ማለት ነው ታታሉ ማለት ነው ሬርሲ ይረቴ ሙሉጌታ እኮ አማርኛ ችግሯል እንጂ አሞሱን ዛሬ ወይ ከዛ ቡልቲ ሰንማቡ አገርሲሱን ከዋጀ ተቆስነ በቃ ተወጭም ሲያ ካና እንደ አደብስ መኸሳ አፋኒስ አፋኒ ከቹሌ ድሮኒ ከደን ነሚጭ ቢጋኑ አሚል ሞራል ማለ ዋና ከሲያን ከከነቲ ነዲ ቡነት ተፈካን ፊልሚ ወይቱ ሲያምር ሽክር ዋጀም ሰርት ሮጀ ነው ከስናኝ ሀተው በሬዳዳ አመሞ ደኝቲ አፋን ኦሮሞቲን ፊልሚ ቀበተኔ ከዱፋ ጅርተን odeeffadheetiin jira inni sun hangam takka dhugaadha yoo dhugaa ta'e hojjechuudhaaf wanni isin kakaase maaltu jira dhugaadha fiilmii qabadhee dhufee jira fiilmiin kun ka rabbii asiin nu ga'ee dhuma isaa nu bareechuu fiilmii ergaa guddaa qabudha wantoota akkuma Oromoo miti akkuma addunyaatu waa hedduu kaasaa waa hedduu deebisee yaada fiilmiin kun akka carraa ta'e laalamii aadaa turizimiidhaanis akkamitti waan kanatti barreessuu dandeessee akkamittis waan jedhamu waan baay'eetu gaafiin narra ga'ee ture gaafiin sun jecha waan nama jajjabeessu waan nama dhaabu osoo hin ta'in waan guddaadha waan bareedaadha baay'ee kanaafuu baay'ee galata qabu xalayaalee naa barreessaniif iddoo inni barbaadetti deemee akkan hojjedhu innaa fiilmiin kuni waa hedduu kaasa. Gara mootummaa naannoo Oromiyaatiinis wanti godhame waasi jajjabeessu karaa aadaa turizimiitiin waan gaariidha karaa kaaniin argachuu hin dandeenye amma akka carraa ta'e nama dhuunfaa hiriyaa koo nama ta'e tokkotu na gargaariin ta'e baajata guddaa barbaada fiilmiin kuni inumaayyummaa baajataanii baaseen alatti baajanni biraan natti dabalame wanti sun akkamii yeroon ogeessa kaameeraa fi taatota filadhu fiilmiin kun Oromiyaa waliin gaafeeta baaniitu hojjannaa jedhan. Baanee hojjechuu kana irratti akkamitti danda'ama tokkoffaa baajanneen baases finfinnee seetingisaa finfinnee immoo keessatti hin ta'e hin ta'u jedhan. Ergaan kun akkuma ergaa akkuma ka'umsa isaa kanaan haaluma orjinaala ta'een uummata bira ga'uu qaba jettee ijoolleen. Kanaafuu bakka rakkoo hin jiru manuma koon gurguramu malee dhiisee itti gallee jirra waan akkasiitii fiilmichi baay'ee waan guddaadha. Walumaan laalla. Hedduu bareedaadha. Haa ta'uti yeroo gaafa afaan Amaaraatiin diraamaa hojjechaa turtan san dhiibbaalee sirra ga'aa turte maal fa'aadha? Isa keessattuu sabummaadhaan wal qabatee dhiibbaa sirra ga'ee ni jira. Haasaa gara nama fixan jedhe gaafa tokko 2011 ijoollee walitti qabamnee jirra haasaa kaasan beektaa. Amma haasaa yeroo kaafnu kana ani jedhani waa'ee artiitii qofa odeessuu kan qabnu waa'ee sabaa waa'ee amantaa waa'ee siyaasaa irratti nu odeessinaan jedha yeroo kamiyyuu
gaafa kaan wal lolle ijoolleen kaasanii. Bakka waluma lolle loluma guddaa dhugaa dubbachuu ta'an asuma kiiloo kanatti nama baay'eedha isaanii nama tokko qofa achi keessa kan jiru. Edaa warri dhokatanis jiru eegtaa of dhaskanii warri jiraatan jarreen kun bakka hin aananii booda akka araar qabaroo jedhama Oromoon immoo waadee araar qabaroo haa jechuudha dhaga'ee. Si qofa ture yeroo sana? Anuma qofan ture. Jennaan maaliif jennoo wanni akkasii ta'uu hin qabu. Akkuma carraa ta'e diraamichi illee milkoomni hin dhaabbate. Jeequmsi uumame akkuma intinitti akkuma Finfinneetti natti fakkaata milkoofne wanni sun hin dhaabbate. I think yeroo buraayyuutti lolee ture tokkodha wanni sun. Maaliif waa'ee sabaa kaasanii waa'ee afaanii akka Oromoo ta'e ijoolleen garuu ani nanaasaa iddoo kamitti yoomiyyuu Oromoo kana naasaan ture. San dura hin beekan ture? Hin beeku maaliif gaafa sana akkatti ga'e hin beeku akka zaranyaan. Yeroo san duratti amma wajjin hojjechaa turtanitti na beeku. Oromoo ta'uu keessa na beeku maqaan abbaa koo isin himanta waan ta'eef na beeku anis immoo galatooma waan jettu tokko dhiisu yeroo kamiyyuu. Achuma keessattuu? Nanaasaa afaan Oromoo naasaa achumatti namoonni hedduun gaaf tokko gaafan fuula isaanii yeroo itti guuran agargida. Sun anaaf keerii naan kennu mana isaan ture yeroo kamiyyuu. Gaafa sana waanuma isaan ta'an hin beeku. Akkuma carraa ta'e anis sana booda gara isaaniitti hin deemneenis piroodakshinii isaaniis hin dhaqne nama dhiise. Wanta akkasii jira. Kan itti aanu gaafa tokko yaa'u maquma abbaa koo kanarraa kan ka'e sartifikeetii nu dhoowwatanii sunis na cimsite. Waan akkasiiti gabaabumatti. Sartifikeetiin kun beektaa fiilmii kana hojjennee xumurree haala gaariidhaan xumuramee fiilmichi waan yeroo tokko yeroon waa kaasa beektaa. Mulgeetaa Nagaasaa Raggaasaa jedhamu maqaan koo achirra. Nagaasaan kun yeroo baay'ee hin rakkisa. Yeroo Tigiree bara wayyaanee yookaan immoo Yaadig Nagaasii jedhamu. Nagaasii Nagaasaa jedhama. Achi dabsuu. Nagaasaa jedhama. Amma Nagaasaa biraa akkasii Nagaasaa. Nagaasaa jecha ምንድነው Nagaasaa ማለት ነው? Nagaasaa ማለት ሰላም ፍቅር ማለት ነው ያኒ Raggaasaa jirtu ማለት Raggaasaa ni mootii ነው sanbata obbolu hawii arda jedhee masan waayyo sechi saan kan mulgeetaa qofatu hin ta'e sunumtuu jijjiiramee mulgeetaan turre maqaan kiyya beektaa kutaa sadiitti barsiistuu wayiitu jijjiire galuu fi waamuu dadhabdee beektaa kutaa sadiitti Amaariffaa nu barsiifti geedootti kan baradhe lixa shawaa jechaadha. Barsiiftuun mul'ataa maqaan kun mul'ataa Nagaasaa Raggaasaa sanbata obboluu hawii arda jedhee. Maqaan maatiin keessatti mul'ataadha yeroo sanitti mul'ataa kana. Mulgeetaa yeroo sanirraa yeroo san jijjiirame. Kutaa sadiitti jijjiirame. Mul'ataa kana galuu fi jenne mulgeetaa itti isin yeroo jumaan waraqaa intini jirtu beektaa qarshii birii sadii kaffalteeti ispoortiidhaaf waan shirratti barsiisteef gaafa intiniin qoqoo sanumaan dhufe. Asuma itti deemu. Mulgeetaa ta'e. Isarraan hanga inni obboleessi koo gaaf tokko. Mul'ataa Mulgeetaa ta'e. Rukutaa cimaan rukutee obboleessi koo tokko beektaa. Waggaa argu akkamii boksiidhaan na yaadadha kan irraa fadhi yoomiyyuu. Innaa san irraa nan ka'e malee hin beeku maaliif yeroon dubbii keessa hin dhiisan nan dubbadha nan haasa'a. Speeshaalii namoota Oromiffa dubbatan Oromootaan argaa argamu walii gala jechaadha. Yeroo sana garuu yerootti fayyadamanii jarra akkas jedhan malee waan nama wal nama lolchiisus miti. Waan akkas kaasu miti ofitti dhoosuu nama of dhooskus miti ani. Waan akkasii. Bareedaadha. Ammatti aartii Oromoo guddisuudhaafis ta'e dagaagsuudhaaf akka aartistii tokkottis isinis ta'e aartistoota birarraa maaltu eegama jetta keessattuu akka sabaatti akka sirnaatti. Aartii Oromoo guddisuudhaaf namni kamiyyuu gahee qaba dirqama qabas maaliif teenyee aartiin Oromoo guddanne hin hojjetamu hin hojiisan yoo jedhani hin dhaabbanna gufuun adda addaa si qunnamuu danda'a anumallee waa hedduu kana qunname sun nama dhaabuu hin qabu maaliif namni tokko yoo of ta'e hollaa wajjin jiraata of yoo taate of ati maqaa kee lammiin sun yoo lammii ta'e namni biraa lammiidhaan kan si waamu lammiidhaan jettee yoo ta'e namni biraa wasii arrabse maaliin arrabsitee aaruun qabdu no lammii jechuun arraba miti akkasii jettee ittiin qabda lammii jechuun wagan no ቤተሰብ ነው ብለህ ማስረዳት መቻል አለብህ ዋና ከሲት ኦኬ ሳጋ ሰኒው አርቲ ኦሮሞ ከሰት ከኝ ካኖርማ ጀጃ ቦሊውድ ነሞኒ ኖ ኢኖጀን ማሊ ኢኖጀን ኒ ረኪንሲ ቁነሙና አኔ ጀቹ ኦጀዴ ገልማን ገው ዲሱ እንደንዳ ገሩ የገሉን ቀባን ማለት ዋና
amma humni koona danda'u. Qarshiin si rakkisuu danda'a. Artii hojjechuudhaaf qarshii baajanni jiraachuun dirqama. Suni si daangessuu danda'a. San yeroo itti fudhatteetis ta'u dhaabbachuu qabdu hojjechuu qabda. Namni kamiyyuu na hojjete immoo karaan kamiyyuu hurufa ta'a. Yoo cimsiteetti deemte yoo dhaabbatte garuu. Sama dura dhaabbata. Waan akkasiiti. Namni kamuu hojjechuu dirqama isaatiin jedhaani. Kanaaf gaheen artistoota hundarraa eegamu hojjechuudhaadha. Hojjechuudha. Mee bara durii sirnoota darbanii fi sirnoota ammaa wal qabdee gaafa laaltu wal biratti yeroo laaltu jechuudha. Guddina aartii afaan Oromootiif jijjiirama akkamiitu jira itti yaaddame? Jijjiiramni hoo jira? Anaafi jira jedheen yaadaan karaa artiitiin. Garuu jira yeroon siin jedhu namoonni artii dafanii gara qabeenyaatti gara dhuunfaa isaaniitiin deemu. Artiin kan sabaati. Yeroo ammaa gara yeroo ammaa jechuudha. Artiin kan sabaati. Nama namatti agarsiisudha. Waa lama qabdi, waan fokkataaf waan gaariitu jira, waan sana sabatti agarsiisudha. Yeroo argattee hojjettee iddoo tokko geesse nama biraa of duubaa hiriirsuu qabdaati. Achumatti keessaa baatee artii jettee gara biraatti deemuu qabdu. Yeroo milkooftu jechaadha. Karaa kaan jijjiiramni jiru haasawumarraa eegalee artiin hojjedha gaafettu amma wanti si daangessu waan jiru natti hin fakkaatu. Maaliif karaa amantaa, karaa siyaasaa dirqama tuttuquun qabdu ati artii hojjechuudhaaf. Ani lammii ati lammiin akkasi jedhee lammii maal artii ta'e ani yoon seerrase ifatti baasee yoon seerrase artii miti gorsuu qabda. Waa tokkoon sii kaasisan bara 2013 waa tokkoon hojjedhe maal hojjedhe bara kana jedheen yaadee akka carraa OBN irratti hojii darbu tokko ture sanyii filatamaa waan jedhu isa hojjechuudhaaf hurutaa deemne achi taa'ee barittiin dhumaa jirti akkuma amma yeroo har'aa kana maal hojjedhee barana uumanisoo kanaafuu waan tokko uumuun qabadee waan barreessee maal jedhe nuuf jedhaa itti mata dureen ishii nuuf jedhaa Amaariffaan immoo silanya. Afaan Oromootiin hojjetame. Afaan Oromoo afaan Amaaraatiin hojjedhee lamaan qopheessee dhufee lammii kutaa magaalaa lammii kuraa dhaqee gaafadhee naa eeyyame namichi. Yaa chaalenjiin jiraachuu danda'a. Gaafa san hojjedhu uummatatti agarsiisee maatii abbaa hundaa tokko nuuf eegita. Maatiin abbaa hundaa sun wal keessa jira. Gaafa dhufan namoonni Itoophiyaa waan jiru yeroo 1000 hedduu hojjetanii jiru. Maatiin abbaa hundaa kun gosuma hundaa wal fuudhanii jiru. Garuu jarriin isaa gaachitti agartu inni Amaara ta'e wanti isaa uffata aadaa isaa kibbas akkas. Ijoolleen abbaa hundaa ijoollee ja'a. Ijoolleen ja'an kun gosa adda addaa fuutee heerumte. Isheen dubar taate uffata aadaa Oromoo uffattee dhufti abbaa manaa ishii waliin. Innis kan ofii. Kan dubartii taates akkasumatti. Waan sanaan hojjedhee uumee gaafa laalan baay'ee ajaa'ibsiifamanii garuu wanti qilleensa irraan waliin dabarsine miidiyaan jiran turanii. Yaa abbaa hundaa jedha dhumarratti. Maarree maatiin keenya Itoophiyaa ishee xiqqittii miti jedhe. Diraamichi tokkummaadhaaf hojjetame jechuudha. Tokkummaadha. Namni wal loluun qabu namni wal keessa jira. Namni karaa gaarii deemu qabaan jedhu. Namoonni malee akkamitti yeroo kanan kan hin tinettaa yeroo isaan namni waa'ee waraanaa wanti deeggarsaa ture akkamitti kan odeessitaa namni wal lolee hin araarama jarana. Akkuma Oromootti akkuma aadaa keenyatti immoo namni wal lolee hin araarama akka araaramu beekama araarsuu qabna malee wal lolchiisuu hin qabdu waan jedhu. Kana maaliif hin kaasee daddafaniituma deemanii mootummaan akkasina godhee akkasin ta'ee minaamee jechuurra dura artii yeroo hojjettu artii maalan hojjedha artiin an hojjedhu maali ergaa maal dabarsa yoo jette itti himtaa karaa galuuf uummataafis mootummaadhaafis hedduu keessa jirta mati gaafa artii hojjettu nama lama gidduu dhaabbatteet hojjetta fakkeenyumaaf nama wal lolu lamaan gidduu dhaabbatte ati nama sana keessatti waan taatu waan sirra ga'u laali. Garuu ati dirqama lolan qabdu yookaan faallaa namaa deemuu qabdu. Gaafa dogoggorree jiraate uummata bira kana akkas kaalettoo deemu gaarii. Karaa mootummaa sana akkas eeggaletti hin taa'annis waan hin taaneef hin jiru. Kanaafuu koomiidhaan dura hojjechuu qabna. Koomiin dura hojjechuu qabna. Diraamichinis fiilmichinis gadi hin dhiifamne naan jettee jirta. Gahee kan koo haa ta'u. Ganaa waraabbamaa jira. Mee yeroo fiilmii afaan Amaaraa hojjechaa turtanitti akka ilaaletti hedduu hojjettan. Afaan Amaaraatiin fiilmiilee hedduu keessatti taatoo hedduu taatanii jirtanii. Achi keessatti mee maal fa'aa ta'a turtan taatolee takka takka hanga takka takka mata duree isiitii fi
bifuma gabaabinaatiin nu yaadachiisuu dandeessanii? Na yaadadha. Bara 2007 fiilmii Siyaamir Shiqir waan jedhamu tokko ture. Fiilmii kanarratti bakka itti qalamutu jira. Nan du'aadhuma irratti qalamee kun mormi kee kun citeera. Achi ciisee ilkaan kiyya goodaa dubartii galaa deemte abbaa wajjin akkasitti wal qabatee deemu ulfa dubartiin kun beektaa? Jennaan waggaa argitu iyyitee naatee bakka namni sassaabamee jira kaameraan waraabaa jira. Achi ciisee naan laala garuu hin sochoone calluman jedhe. Dubartittii iyyitee bakka uffanni ishii irra waggaan katee waggaan kaameraa waggaa kennu nama fayyaadha. San ta'een hojjete namni sun maali biyya warra hollaati achirraa ka'e waan tokko wal balleessuu wayitu jira miti. Wayin intini sun ta'uu dinnaan asitti akka taata'ee dhufee maraataa ta'e karaarra jiraata namni kun. Laastikii intini suphee achi keessa jiraata. Achitti biraana dhufee ajjeesee qala nama kana. Suni tokko. Namichi isa qale maraataadha. Nama fayyaadha. Ani maraataa ta'een jira. Maraataa saniin maayyuu lafarra jiraachuun godhee dhufee na qala namni kun. Fiilmii san irratti kana yeroo san ta'u dubartiin kun intini jettee. Inni tokko fiilmii 98 hojjenne kan Faazer Tasfeeti Yaawuree Urguboo jedhama. Innaa waardiyaan ture achirratti. Waardiyaan ture gaafa seenu ani uffata suufiin uffadhagee mul'amiyyuu mallattoo kooti suni. Innaa seenee bakka waardiyaa ta'e kottu jedhan sitti bakka honee namni seenee jaakeettii uffatu gaabii nan uffadhee waan gaan isin dee Rauta naan jette haati manaa jennaan hundinuu kadhattuu wayinetti. Ni seete. Isin kadhattuu wayinetti bakka adeema maraatu. Isin garuu akkati taatoo taatee. Taatoo ta'een seenee bakka sana waraabnis sana yaadadha. Tokko fiilmii Maandeellaati ture. Barma 2009 2007 akkas hojjenne. Gannaajuu waan jedhamu tokko. Gannaajuu san irratti jaarsummaa dha'ineef Maandeellaa. Jaarsummaa dha'ineef. Amma jarri gaafa taa'anii jiranii dhaabbanneeti egaa maaliif dhuftanii akkuma beekamu nama filatanii nama aangoodhaa fi Amaariffaan wantichi muka filatanii waan ta'e jira jedhanii akkasuma intala keessan mucaa keenyaaf barbaanne jennaan maali hojiin isaa maali jedhan ati himiin jedheen sana bira jiruun ati himi malee ati himsitu hiriyaadhaan jedheen tokkos gara dhaabbatee jennaan astakaካይ ነው ጌታዬ ምን ጸጉር አስተካካይ አይደለም ሬሳ አስተካካይ በስመ አብ ወልድ ጉራጌ ናቸው ድድድድድ ማለት ነው ወቃፊ ገባኑ ካላነምኒ ወልሴና ጅራ ነመሰኝ ወሪት ቡነ ምን ባኔ የሮባን ማንዴላን ቀጥታ ነረት ቢሉያ ጋሼ ተሳክቷል አልተሳካም ባከ ስራን ተናገሩ ትላለህ ደና ስራ እንዳለው ሰው ስራን ስናገር ግማሹ ሻይ ለቅብናል ግማሹ ቆራዲ ምዝብናል አልተሳካም ባከ ይሬ ከዛ ከነ ያደዳ ነሙን ሰፈር መጥቶ ጀኒ መከጨራቴ ሰፈር መጥቶ ጎሮቶ ጀኒ ሆነ ሰይ ዋና ከዚዲ እሰተኮ ይደ ከተዘጋው ዶሴ ዋኛው ተኮራን ቱሬ ከተዘጋው ዶሴ ዋኛው ተኮ ጋሽቶኒ ነማይራምቱ ይራ ጋሽቶኒ ሰነቲ ሰነኒ ዋኑ ኡጋተ ያዳማቱ ጀኒ ያው ጀሪ እንተይኒ እሰረቲ ጋፋኑ ጀዶኒ ጋሽቶኒ ዳ ቶኒ ታየ ሶናት ሰገዱ ሴንሲቴ ወጀቱ መና ባኒና እንትሬ ሽጉጢን ራት ደቀኔ ጋን እንደ ታይኑ ጀዳል ነሙ በቃ ጋን እንት ጋፈካኒ ኢሳኑ ፈቃደ ሲሩማ ይሮንቴ ዶክመንት ሳ ከጨራደ ታይሙ ጀደ ከና ጋፈንቴ ወጀኔ ባኒ ወጋ ጀሪን ሲንደ አመድ መረቲ ሂንዱፋ ጋፈቱ ዱበርቲ ወይት አስሙ መና ያላ የረር ክሊኒክ ከነታዬ እንተኛቻየ ገልጋለ ደርቤ ይራውንስ እንደው አሁን ሳፋሪ ብሉ ምናምነት አንማኝት ይነግረት እዚህ ማለት ነው ጭራሽ እንደዚህ አይነቱ ሰውዬማ ሙስሊሙ ሰውዬማ እንዴ አመልኝ እንዴ ወጋሽን ተጠጡ እናቴ አሁን ሰውዬን ብታይ ታውቃለሽ እንዴ በደንብ አውቀዋለሁ በደንብ ነው የማውቀው እንዴ እኔ እኮ ነኝ ዝናን እንዴት አፈር ብላ አየቴ ወደ ከሲና ኩና ቢራ ገባይ ዱስ ኩና ማርቲ ከሰት ቤግታ ከሳፉ የሮታቱ ዋይ ዱስ ኩናማ ሙደኖንስ አከሱማ ጅራ ሜ ዱመረቲ ድራማ ከካ አፋን ኦሮሞቲ ነው ጀቴ ተኮ ላሌን ቱሬ
innis gatii maatii ka jedhu. Gatii maatii ka jedhu sani gatii maatii san keessatti atilleen taatoo taatee hojjette. Gatii maatiin suni ergaa akkamii dabarsa inni? Baay'ee gaariidha. Aartiin yeroo aartiin dubbattu bohaarsuu fi kofalchiisuu keessaas ergaa dabarsita. Achi keessatti ergaan inni dabarsu maali? Gatii maatii san keessatti akka ergaatti wanti inni dabarsu maali? Gatiin maatii kun akkuma carraa ta'ee abbaa maatii sanaatiin ta'a olaanaadha achirratti. Walamantaa walamanuu abbaan warraa fi haati warraa dhaggeeffachuu akka qaban. Oduudhaan yookaan waan hin taaneen gaa'elli jiguu akka hin qabne. Namni yeroo gaa'ela uummatu ijoollee isaatiif jiraachuu akka qabu. Wantoota akkasitti ergaa dabarsa fiilmiin suni. Akka carraa ta'ee fayyaa ogeessa fayyaati haati manaa koo. Doktara wayiitu jira. Mahammad jedhama. Doktarri kun ishee wajjiniin jaalala wayii namna uumuu barbaada. Yeroo kana ishiin immoo barbaadetti abaaboodha haati manaa koo taatee kan hojjettu achirratti. Indiddi ishiin amanamtuudha maatii ishiitiif. Yeroo kana karaa adda addaatiin intini jennan qormaata gaggeessina yookaan immoo hin hordofna. Amma gaafa kaan maal ta'a mana yaalaa keessatti buna dhuguuf isaan bahu. Kan seeneen dookimentii suura isaan waliin kaa'an mana baaseen achi yookaan inni itti dhufu fiigee dhaqee algaa keessa seeneen. Algaa dura dhukkubsatoonni irra ciisan keessa. Dura haadha manaa keetti dhufaas? Haadha manaa koo waliin hojjetu. Dooktoricha wajjiniin. Doktoraa wajjin hojjetu. Dooktorri kun rakkisa baay'ee. Amma buna dhugna yoggaa isaan ba'anii dhaqeen seenee intini isaanii sakattee masaafaa isaanii keessa mana intini suuraan argee. Shakkii fakkeessite. Suura san argeen suura san kaasee achirratti gadi deemse. Yeroo inni alaa fiigee natti. Suuraa isaa. Suura isaan waliin kaa'antu jira. Yeroo isaan natti waan fiigee yeroo seenu alga siree dhukkubsattoonni irra ciisan jira. Achi keessa seeneen nan jedhee yoggaa ayo mataa koo akka malee nama kutee beektaa. Ariif nu namtu jedhee nama kaameeraa fudhachaa jiru isaan. Ani jala dhokachuu kooti beektaa. Achi dhufee sararratti. Ati akkasirratti hin beekamne? Kan akka hin beekamne. Akka hin beekamne dhokachuudha. Laalee yeroo hin bahu akka carraa ta'es jalaa ba'eera yeroo achi bahu lukka koo hincitaa. Lukka koo hichaa. Achumatti? Achitti dooktoruma sanatu immoo dhufaama. Dooktoruma? Dooktoruma sana dhufee kan barreeffamee taa'e dhukkubsataa ciisu sanaaf lukni isaa sun akka citudha. Kan giriin ta'e lukka koo sana guduu nan ba'a. Isa booda irratti maaltu ta'a? Eebbarratti eebbifamtee dhufti mana keenyatti dhufu. Mana keenyatti dhufanii keekii fidee dhufanii. Keekii sana akka carraa muramuudha. Haa taa'uun jedhaan. Maaliif haa ta'u? Amma kan inni fide sun akka nyaatamne barbaadeenan. Jennaan koongiraashinii waan jedhuun tokko inni isaan jibbeen beektaa amma kan irratti beekeera. Yeroo kana aduu akkatti qabadee jira. Jennaan wayyoo muramtee jedhe jennaan. Rakkoo jiraa hin jedheen yeroo dhuguma waraanuuf jedheen. Wanta akkasii nu qunnamee jira. Achumarratti kan ka'e gaafa beektaa sa'aatii wayiitu turte. Baay'ee guddiidha lola isaarratti kan ka'e. Namni kun xiqqoo ishiin tiridha. Wallisaa ture isa dura. Aartii fiilmii irra turre. Gaafa hojjennu na aarsiisuma dhugaataa aariyaan. Gaafa aaru. Taatee keessatti? Taatee keessatti nama dhugaataa aariyaan. Gaafa kaan natti himuu dhufe. Kan isaa gaafa jalaa baddu natti himuu dhufe. Ofuma ta'e hojjedhu Mahammad ani rakkoo hin jiru kan koo. Aartee jirti? Na yaadadhaan jedheen. Ammas dhufee na harkaa balleessuuf waan tokko. Nyaata irratti sa'aatitti asirra jettee. Isa dheessuma dhugaadhu? Hariif waan akkasiiti. Magatiin maatii suni baay'ee akka carraa ta'e waan na keessaan irraanfatamni dabarsee darbee jechuudha. Isa akka hinaaffaadhaan. Bultiin hinaaffaa keessa galanii miira ofii osoo hin to'anne bultiin akka hin diigamne wal hubachuu argisiisaa jechuudha. Hayyee bareedaadha. Egaan daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan qophii yayyaba aartiiti. Qophii yayyaba aartii irraatiinis aartistii Mulugeetaa Nagaasaa wajjin turtii godhaa jirra. Mee Mulee akka dhaamsaatti waan jettu jiraate. Hayyee akka dhaamsaatti wanni jedhu waa'ee iddoolee jechuun barbaadu waanuma gabaabduu tokko hin jedha. Namoonni gaafa gara aartiitti dhufanii wanti gufuun adda addaa nama qunnamuu danda'a yookaan immoo nama biraarraa waa eeguu danda'u waan sana dhiisanii jabaatanii obsaan
yoo deeman aartiin bakka yaadanii nama geessi. Tokko namni aartii hojjetu ofii jiraachuu akka hin qabneedhaan akka hubadhetti. Namaaf jiraata yoo ta'e aartii sana taate aartii sana yeroo hojjettu gaafa achi keessa seentu eegaltee ati taateeti kan hojjettu keessattuu ta'aa yoo taate yoo barreessitus immoo fakkeenyaaf waan nama wal lolchiisu waan biyya diibirraa namoonni du'e feeganii natti tolaana baay'isee maaliif ani kanan gochuu qabu nama fuuldura kan dhaabbannee booda karaa gaarii namatti agarsiisuudha kan qabdati. Waan badaa fiddee uummata irratti daa'imni ilaaluu dandeessi maatiin ilaaluu danda'a waan jecha takkittiirraa kan kaate waan tokkorraa kan tiriidhe waa baay'ee balleessiti aartiin namoonni irraa of eeguu qabanii yeroo hojjetan immoo ciminaan itti deemuu namarraa eegaman jedha. Yoo hojjetan sirriitti hojjechuudha. Aartiin tan uummataati. Hogguu aartii hojjetan hogguu uummataaf hojjetan ofiif dhiisanii uummataaf akka hojjetan jetta. Bareedaadha. Hordoftootaa fi daawwattoota Jirraa Miidiyaa Neetwoorkii. Kun qophiin qophii ayyaba aartiiti. Turtii hamma ammaatti artistii Mulugeetaa Nagaasaa wajjin taasifnerraa waa barattaniirti jennee yaadna. Hamma dhuma qophii keenyatti waan hordoftaniif galatoomaa jechaa qophii biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan turaa horaa bulaatii banaa.